Gagamni kibba Oromiyaatti waggoota sadan kana mudate yeroo ammaa hawaasa naannichaatti jireenya hammeesseera jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo haala waggoota sadan darbanii kan kibba Oromiyaa xiinxaluun qopheesse. Rakkoo nageenya waggoottan sadeen darban Oromiyaa kibba Gujiif Booran keessatti taateen namooti baay'ee yoo ajjeefaman hedduun qe'eef qabeenya isaanirra buqqa'uun kaan immoo hidhaaf gargara kakkaatiif saaxilaman gabaas barkum 2019 kee jaarmiyaan mirgilmaan namaatiif falmamnes intarnaashinaal balbaloomseen namooti baay'een sabab waraan bilisummaa Oromoo soortan achi keessa firqabdan yookaan waraan kanaa waltidhat qabdan jedhuun jimlaarra shanamuu dabri immoo manirra gubamuu fuulumata dura rasaasaan tuman ijjeefamu jaarmiyaan kun ragabaay rakkoo gaagam mirgilmaan namooma Amnesty International gaafas Gujii keessatti matuuf bulchaan godin Gujii lixa gaafas abbabarra bunno gaafiif deebi'oo min waliin gaafas godheen akkan jechuun deebiisa. Siyaas kaleensi asitti dhaame ol gaafasii taate wanna hojjetanii hojjetan malee godina kiyya keessa wanna akkasii. Abbabarra maqballeessi jettan waan hoomi sanirra kacuuf maqballeessiitiin dabruu jirtan gabaasa Amnesty maqballeessi jettani guutuma decline gootan Gujii keessan nami duuni dhamuun irda deebiin koommatamuu jirtan kan keessa tokko lakka balleessaatti fudhatani ta'e. Baalaansi godhuu qaba. Dhufee laalee dabalama tokko qofaan dependence ta'e independence muti dhufee gaafanne illee tokko qaama shanee kan socho'u waa isaan raawwatan uummata keenya waa isaan tolchan waan tokko gabaasii callisee ta'e miseensota shanee qofa gaafatee ta'e haaloo tokko shanee uummata irra dhowwuuf itti gaafatamu haqabdanii san malee uummataa miti uummati nageenyi uummata hin eegamne godin kan kee duddu daawwaat dhiibba dhaqqabdu uummati himacha ture Amnesty gabaasa ture balleessa shaneettanii qaam tokko maxxansiisanii san akka mootummaatti santi ulfaatu akkas jettee as gaafatuu hin dandeessu akka nama joornaalistii tokkootti baalaansi godhi gaafatu akkas jettee gaafatuu hin dandeessu. Abbabarra qofaa miti qondaaltoti mootummaa godin Gujii lixaa Booran Gujiif Booran liiban bulcha turaniif bulcha jiran cufir deddeebiin jecha uummata nagaa dabalate rakkoo uummata nagaa jiru jibbisiifti kanaaf waraan bilisummaa Oromoo alaatu ajajooti waraan kana jechuun cibra soddon Booroo jechuunis Booran keechochorra hoogganaan liiban gurraachaa cibra oda adoolais Gujii kee garmaamuuf jimaree baay'ee deddeebiin himata mootummaa kan jabeessanii mormachaa turan namoota nagaa sabab ijjeefnuuf tokkollee hin qabnuun yeroo cuf deebi warraati. Armaan durallee namootni akkanumatti nami Booran ijjeefamuu dhageenyee warsun keessa hagarii am kottobbifa parpasii lakkumsanii ijjeeftanii uummati dubbataa goolichotoola tokkofan kaasanii qaamii keessaniyyuu makkalaakaa qofaa miti qaamii keessaniyyuu nam ijjeesuur dedeebanii dubbatanii kuni nagam dhugaa. Waan soba jarri sobumaan bulaa jirti jarri sobumaan uummata kana dhuguugaa jirti kun dhugarra fakkaate nu jarri lakkisi ragaadha dhiyoota nama liiban karaa jedhamu qaama poolisii keessa qabne turre qaamta nu gadhiifne jirra kunu nu ragata. Jidduu tana duub namoota hedduun nyaatame hedduuf rafiixa dhaabe baay'eetti hidhaa buqqaatiif gargara kakkaatiif saaxila Gujiif Booran qof keessatti taakaroo siyaasaa hamurmi bulchuuf waraan bilisummaa Oromoo jidduu waggoottan sadeen darban godhameen daa'im gan 10 jaarsi gan 80 dabalate qulqulloota baay'eetti jeefame ragaalee qulqulluu qabaachuu baannus Gujiif Booran keessatti aanaalee akka liibaan gooro doolaa gumeel dalloo duddu daawwaa dirree fadoola bule horaa Moyyalee Fareero malka sooddaa galaanaaf suuro barguudaa qarcaaf birbirsi koojawaa facuuf keessatti Oromoon dhuugii dhumu ragaalee mul'isu waraan shifta jedhuun kan to'achuuf opereeshinii waraana jalqabe jira kajedhe mootummaan biltsiginnaa yeroo akka uummata qulqullichi maatii yookaan deeggartoota shanee jedhuun kopha qubsiise sarbiisi mirga namooma irraan ga'u qofa don taane manirra gube horii jala qalachuun diinagdee isaanii hongeessaa turuuf deddeebiin OMN itti machaa turan. Waan guma tokko waan matalmeen jala kan nu qabatin qabdu haan du'eedhaan haan garaachaan dhabn diinni dhabn rakkoo iddoo kanaa tarkaanu qabaa. Akkaraar buusaniif itti gaafatame guddaan karra eegama abbootiin gada Booranaaf Gujii immoo dubbi siyaasaa tan keessa harka galfachuun murteewwan siyaasaa fokkisiisuuf aadaan Oromoo hin eeyyamne hedduu dabarsa turuun koommata. Akka fakkeenyaa yoo fudhannu murni siyaasaa tokko deeggaruun kaan abaaruu filannoo paartileen siyaasaa godhatti irratti hirmaachuun duulna filadhaa yookaan politikaal kampeen adeemsisu qofa osoo hin taane gareen sun nyaapha uummata waan taateef ijjeesaa dibadha jechuun murtee du'a dabarsa. Turan.
Abbaan gada Booranaa Kura Jaarsoo qaamii abbaa Oshanee jedhamu nya Booranaatii jedhe labse. Rakkoon uummata immoo jabaatteetu mitfoofte. Manidhaa keessa baasuun namoota rashanuun jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa baratamte Booranaaf Gujifa keessa dhagaamu eeggalte. Waraani bilisummaa Oromoo gamisaatiin duul mootummaa hundeen buqqisu jedhuun lol ji'oota muraas dur jalqabeen. Daandiiwwan magaalota aanaa magaalota godinaaleetiin wal qunnamsiisan hedduu dhuunfachuun jireenya uummata shororkaa irratti argama. Akka fakkeenyaa Gumeel Dallootiif Liibaan Gooro Doolaatiif Bule Hora keessa dubbii waan jabaat fakkaata. Warri rakkoo siyaasaa kan baqachuuf Itoophiyaa ragam Keeniyaatti hakkimmoo gaagam namooma hamaaf saaxilamu isaanii dubbatama. Ji'oota muraasaan dur jecha gara jabeenya aanamiyoo dargaggoota manidhaatti baasanii rashanamanirra godhan baqachuun Keeniyaa bulchiinsa kutaa Marsabee Sololoo kargamu uummati Boorana lakkoofsaan 2,000 dhiyaatan rakkoo hamaaf saaxilamu OMN itti baane. Mootummaan immoo uummata baqate tokkollee hin qabne jechuun waakkaata. Harguu jirtan kun suura namoota malee bineensi hin fakkaatu. Kibba Oromiyaa Gujiif Booran keessatti gaagami namooma akkuma tufan jiraa jedhan. Faamilii adda anoon armaan jira artiin kutaanoo amma fulaan kuttini kutaan jira ariyaa.